Kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittiitti waldaa misooma Walaayitaa konferensii hoggaa gaggeesseera. Konferensii kana irratti kan argaman walitti qabaa waldaa misooma Walaayitaa Damee Finfinnee Phaawulos Kuusaa waldichi hoggoottan 23 darban hojiiwwan misoomaa bakka harki mootummaan geenye irratti bobba'uun hojiiwwan damee barnootaa, fayyaa fi qonnaatiin jireenya hawaasa Walaayitaa fooyyessuuf hojjechaa ture jedhan. የወላይታ ልማት ማህበር በትምህርት፣ በጤና፣ በህብረተሰብ ተሳትፎ በተለያዩ መስኮች ላይ በመሳተፍ ወልዳም ሚሶማ ወላይታ ገመ በርኖታቲን ገመ ፈያቲን አከሱመስ hojiiwwan hirmaannaa uummataa garaa garaa irratti hirmaachuudhaan guddina biyyaaf gahee isaa gumaachaa jira. Waggoottan 23 darban hojiilee misoomaa bakka harki mootummaa hin qaqqabnetti hedduu hojjeteera. Hojii damee barnootaa irrattis waldaan kun hojjeteen barattoonni mana barumsaa bultii addaa liiqan walaayitaa sooddootti argamutti baratan har'a sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'aniiru. Waldichi hojii qonnaa teeknooloojiin deeggaruudhaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuun jireenya lammiilee fooyyessuudhaafis hojjechaa jira. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii obbo Alamaayyoo Miijanaa waldaan misooma Walaayitaa deeggaruun misooma Itoophiyaa deeggaruu ta'uu himuun waldaan misooma Walaayitaa waldaa guddina Itoophiyaa keessatti gahee isaa baachaa jiruudhaas jedhan. Waldaan misooma Walaayitaa bu'uuraalee misoomaa fayyaa, bu'uuraalee misoomaa daandii, bu'uuraalee misoomaa kan bishaan qulqulluu dhugaatii baadiyyaa magaalaa keessatti rakkoo hawaasaa cina dhaabbatee qabeenya walitti qabee deebisee uummataaf gumaachuudhaan waldaa misoomaa beekamudha. Nus osoo karaa kamiiniyyuu waliin qoodin galii walitti qabnee sabni hundiyyuu irratti hirmaannee gumaacha taasisaa jirra jechaadha. Waldichi kan saba tokkoo qofaa miti kan jedhan obbo Alamaayyoon fayyadamaan misoomaa hunda ta'uu hubachuudhaan mootummaan ilaalcha ida'amuutiin lammiileen waloo misooma biyyaaf akka hiriiran taasifamaa jira jedhan. Ilaalchi siyaasaa amma nuti hordofnu walqixxummaa obbolummaa irratti kan hundaa'e adeemsi keenya daandiin keenya ida'amuudha, galmi keenya badhaadhina. Kanaaf sabni hundi as keessatti walqixa hirmaata, walqixa fayyadama. Ilaalcha siyaasaa kamiiniyyuu ignorance kan jedhamu kan inni tokko isa tokko dhiibeen deemu osoo hin jiraanne hundiyyuu kan keessatti hirmaatu, hundiyyuu immoo kan keessatti fayyadamu, walqixa kan fayyadamu. Biyya badhaate uumuu keessatti qaamni kamiyyuu gumaacha akka taasisu kan taasisaa jirru. Miseensonni fi hirmaattonni konferensichaa hojiin waldichi hojjechaa jiru jajjabeessaa ta'uu himuun bu'a qabeessummaan waldichaa akka dabaluuf gahee isaanii baachaa jiraachuu dubbatu. እንደ አባል በጣም ትልቅ ነገር አይደለም ነገር ግን akka miseensatti waan guddaas ta'uu baatu ji'anii kan walitti buusnu ni jira. Waldichi miseensota miliyoona tokko ol waan qabuu fi walitti dhufuun hojii misooma baay'ee fi oolaa jira. Ani gama koon dirqama koos baachaa kanneen biroos gara miseensatti akka dhufan taasisaan jira. እንግዲህ እንደ አባል እንደማንኛውም akka miseensaatti akkuma nama kamii gahee koo bahachaan jira. Nuti akka dhalattoota naannoo kibbaatti miseensa jalqabaa haa taanu malee lammiileen naannoo biroo keessa jiraatanis waldichi mootummaa utubaa jiraachuu isaa hubatanii gahee lammummaa baachuu qabuun jedha. Waldaan tokko naannoo tokko irratti gaafa dhaabatu naannoo biraafis bu'aan ni buusu hedduutu jira. Fakkeenyaaf gama barnootaa yoo fudhanne barattoonni dorgomoo ta'an adda addaa manneetii barnootaa waldaalee ijaaraman keessatti barachuudhaaf carraa ni argatu. Barattoonni sun biyya ni tajaajilu. Kanaaf waldaan misooma Walaayitaa kun barnoota irratti xiyyeeffannoo guddaatiin hojjetaa jira. Kana keessatti immoo nutis akka jiraata magaalaa Finfinneetti sabaaf sablammii waliin ta'uudhaan waldaa kana deeggaraa turre jechuudha. Barattootaaf meeshaalee barnootaa adda addaa walitti qabu akkasumas manneetii barnootaa isaan ijaaran kana keessatti utubuu dhaqanii gaafachuu meeshaalee garaagaraatiin gargaaraa kan turredha. Ammas immoo gargaaraa kan jirudha.